Ashama harka fuudhee akkam jirtan nagaa keessanii annagaa kodha galata waaqayyoo nageenya nukkee ture simbirallee ajiraatu akkam turtan akkabsaa kana keessan anoo nagaa kodha isiniin jechaatii deebi'ee dhufeen jira maaliin deebitee dhufte jechuun keessa hin oolu tibba kana wanti miidiyaa kanarratti deemaa jiru waanuma waliin agarru jechuudha hunda dursee obboleettii keenya ishee duuteef waaqayyo jannata ishee haa qananiisu rabbi lubbuu ishee haa maaru jechaatii yeroo baay'ee viidiyoo kana hin dalagus jedhee baay'ee gizee namni illee haasa'u sa'aatiin itti gurra qabadheefaa jira jechuudha maaliif baay'ee tokko humnaa ol waan itti ulfaateef jechuudha garuu kana keessatti maaltu si garrame yoonaan jettan wanti baay'ee natti dhagahame jechuudha namni du'a namaa gammadu baay'ee jira lakka baga duutee baga ajjeesee kan jedhu gaafa dhaga'u baay'ee tokko natti dhagahame maal isinitti fakkaate obboloota koo wanni gamatti laaltanii kinnoo gamatti jechan osoo isin bukkee ga'e kinooti hin jedhin hin oolu kanaaf wanta gurraan dhageessaniin qofa namatti hin faradinaadha isa baga hin jedhina maaliif hin jedhamus kuni wanta itti nama gammadanis yookaas immoo wanta gammachuu namatti dhageessisu miti waan baay'ee nama gaddisiisudha malee ani akka gama kootti obboleessi keenyas jaalateeti miti kan harka isaalleen xureesse ofii isaatillee jireenya isaa ofii raake jechuudha ishee duute wayyaa addunyaa kanarratti isheen wanti isheen dhageessu hin jiru waa tokko bakka garuu inni jireenya isaa jireenya lama jechuudha namni du'a lama du'u jira du'a lama du'e jechuudha maaliif baddaa kanarra jiraatee waa hunda dhaga'u arguurra kashee sanan irraa anoo jedha jechuudha maaliif haa ta'u malee walumaa galatti namni lubbuu obboleettii keenya kanaatitti illee farad yookaas immoo namni bultii jara kanaa diigee namni gaafatamuu qabu yookaas immoo wanti kun nurraa dhaabbachuu qaba namni wanti sin jettanii mormitan jechuudha nama jara kana lamaan gadduu seene nama bultii namaa tokko gadduu seene har'a isheetti illee akka duuti kun faradam isaallee kan jireenya isaa diigee har'a akka kanatti dachee irratti bakkee irratti hafuutan taasise eenyudha warra isaan lamaan gadduu deemu san jechuudha maaliif silaa isaantu qixaatii kana argachuu qaba ture jechuudha ammas yoo ta'e nuti bukkee hin jirru namni haasa'u kun namni miidiyaa irra ba'ee hundumtuuyyuu harka itti dhiqatee harka bakka namni maalifi waa baay'ee jechaa jira jechuudha hundi keenyayyuu namni bira jiru hin jiru jechuudha sa'aatii kanatti isaan gadduu kan jiru rabbi tokkicha bichaadha jechuudha isheettillee isattillee faraduu hin dandeenyu garuu wanti nuti dandeenyu jara isaan bultii isaanii akka deeggamu taasise kana jara nama wal jaalatee waliin bultii dhaabbate lama gadduu seene kana isaanii kan ummata fundutti qixaatii argatee tooniyyuu qaxxaame namni illee isaan irraa barachuu qaba kan jedhamu kana mormuu qabdu malee wanti akkanaa kun lammaffaa akka dhaloota dhufutti hin deebine wanti akkanaa kun akka deebi'eetuyyuu hin dhaga'amne waan jecha akkanaa kun jecha akka laphee nama cabsu kuni lammata akka nutti hin deebine wanni nuti mormuu qabnu namoota bultii namaa keessa deemanii akka kanatti bultii nama akka diigamu taasisan suni isaan sun osoo uummata funduratti qixaatii argatanii isaanitti osoo duutiyyuu itti faradamti akka kootte jechuudha akka yaada dhuunfaa nama tokkotti jechuudha baay'een itti gammadaan maaliif onaan jettan namni bultii namaa gadduu seenee tooyyuu jecha deddeebisu akkasumas immoo nama wal jaalatee wal fuudhee addaan baasuudhaaf namni xaaru nama akkasiisanii kanni namootaaf barumsa taa namni irraa barata jedhanii nama sanarratti illee kan tarkaanfii fudhachuu qaban jechuudha kanaaf isin immoo obboloota koo namni isheen baga duutee akkas jettan akkasumas viidiyoo isheen gizee lubbuudhaan jirtu dalagde har'a miidiyaa irra asiifachaa farsitan jechuudha dhugaan isiniin jedha hundi keenya jechuudha faayidaaf malee nam tokko nama ishee dhukkubsatee miti jechuudha ndaa'u garri caalu baga ajjeese kan jedhu caalachuudha baga ajjeese saykoon jedhu caalachuudha maaliif ta'e kuni bakka ishee sana deemtanii biddeena ishee nyaattu sana hin nyaattan jireenya ishee sana hin jiraattan isheen illee hiree ishee jiraatti lubbuudhaan hoo jiraatti jechuudha maaliif baga duute kan amma jedhamuu danda'utti yoo maal keessan bira geessu yoo akkamiin sin tuqxuudha kas jechuu dandeessu jechuudha hin jedhamu maaliif wanti gamatti laaltanii kinnoo gamattanii laalta sun osoo sin bukkee ga'e kinooti hin jedhin waan hin oolleef jechuudha kanaaf yoo nama taatanii dhuguma akka ilma namaatitti
wanti kun isinitti dhaga'ame nama isaan lamaan gadduu seenee akka bultiin isaanii diigamu akka lubbuun mucayyoo kanaa baatu taasise suni inni sun ummata funduratti qixaaxii argatee isatti osoo duutitti faradame isa kinu irraa barata ilmi namaa waan akka kanaatitti hin deebu wanti jedhamee laallamu isa sanaadha jechuudha malee nama du'e sai baga duute jedhamee hin gammadamuusi nama sillee hin gammachiisu jechuudha gadda laphee nama cabsuudha malee waan nama gammachiisu miti kun jechuudha kanaaf hin dogongorinaa yoo dandeettan waan akka kanaa nama sana gaafa agartan gorsaa irraa deebisaa yoo ija keessan agartan ta'e gaafa namni sun dogongoru gaafa agartan gaaf sana wajjin harka cabacabdaniitiyyuu nama sana rakkootti gattanii gaafa namni sun miidhame immoo sai baga miidhame jechuurra yoo isiniif danda'ama ta'e gaafa namni lubbuun jiru wal deebisuudhaaf wal gorfachuudhaaf yaada malee gaafa namni du'e suuraa namaa fuudhanii miidiyaa irraa siifachi afarsuun waa takka faayidaa hin qabu nama sanallee hin fayyadu isiniif illee yeroof malee faayidaa isiniif hin qabu jechuudha kanaaf akka kana ta'uu hin qabu akka gama kootti jechuudha yoo dhuguma namummaan isinitti dhaga'ame har'a isheen duuti isheellee isinitti dhaga'ama ta'e wanti isin mormuu qabdan ammas irra deebi'een dubbadha nama isaan gadduu seenee bultiin isaanii akka diigamu taasise nama jireenya isaanii akka kanatti adda faffacu kan taasisan isaan sun qixaatii argatanii ummata funduratti yoo qaxxaamanii isaan irratti murtiin tokko fudhatame gaafsan namni illee irraa barata namoota biraatiif illee barumsa ta'a malee du'a namaatitti baga duute baga ajjeese baga akkas godhe way gariin keessan isheedhaaf faraddu gariin immoo isatti faraddu jechuudha eenyumtuyyuu nama ta'e namni foon uffatee jiru eenyumtuyyuu faraduu hin danda'u kan firdii harkaa qabu rabbii tokkicha bichaadha jechuudha maaliif isaan gadduu wanta jiru iccitii isaan lamaan gadduu jiru isaantu beeka namni yeroo inni lubbuu baasu sana bira jiru hin jiru eenyumtuyyuu jechuudha warri hamma miidiyaa irra bayitooniyyuu akkanatti suuraa isaanii sifachi afarsee baga duutee isa jedhee harka cabaccabu kuni nam tokkoyyuu bukkee hin jiru garuu osoo dhuma ta'ee duuti eenyumayyuu hin gammachiisu nama gaddisiisa malee nama hin gammachiisu akka gama kootti jechuudha kanaaf kuni waan nama gammachiisus miti yoo nama taatanii isinitti dhaga'ame wanti akkana lammaffaa akka nu gedduudha hin mul'anne isa funduraatiif wal gorfadhaa wal deebisaa kan darbeerra kan dhufu caala maaliif dhugaan isiniin jedha kun amma namni kamiyyuu fakkeenya godhatee jira garuu kun ta'uu hin qabu nama balleessee namummaa isaatti namni suni miidhamni isaa yoo isinitti dhaga'ame gaafa dachee kanarra jiru gorsaa deebisaa yoo isiniif dhaga'ame jechuudha maaliif obboleessi keenya kun har'a gurri dhageettii jibba ijji argaa jibba akkuma jedhan wayi waan dhageeyyuu ta'a wayis immoo iyyuu wantoota garaagaraa haqqanaa baranii fidanii waan itti agarsiisan ta'uu danda'a sa'aatii sanatti namni immoo jechuudha wanta dhagee tokkotti zee tokko jechuudha bultii namaa keessa qilleensi seenee jennaan dhugaan isiniin jedha bultii sun deebi'ee iyyuu dhaabbachuu hin danda'u haga diigamutti jechuudha maaliif seexanni wajjin seenee jira jechuudha godhi jedhaan jaalatee miti obboleessi keenya kun jechuudha namni eenyumtuyyuu nama haadha manaa godhatee wajjin ciisee yookaas immoo wajjin taa'ee ka'ee midhaan nyaatee maaddii tokko irratti lubbuu ishiitti faradu dhiisaatiin gwaddanyaan guyyaa tokkoyyuu wajjin buna siinii tokko dhugdan osoo birri hagam fudhattanii nama sana lubbuu isaa baasisaniin jedhanii dandeessan hin baasan garuu obboleessa keenya kun jaalatee miti maaliif seexana godhi jedhaan keessi isaa xiqqeedha waan guutameef amma waan sana fatsamutti amma waan sana xumurutti baqa godhi waan jedhuuf malee gaabbiin eenyumtuu jechuudha waan godhetti hin gaabba garuu immoo gaabbuun osoo rabbi nama bira jiraatee ka waaqayyos qabeessa kenne malee dura hafe jechuudha kanaaf eenyumtuu jaalatee miti isattis isheettis faradurra wanti akkanaa akka lammata kanaaf isheettillee isattillee faradurra jechuudha ishee lubbuun duutee jirtuttillee osoo akka gama kootti jechuudha suuraa ishii asiifachi afarsuurra viidiyoo ishiin gizee lubbuun jirtu asiifachi afarsuurra rabbiyyuu jechuudha kadhannaa taasistanii fi isa baddaa kanarratti baddalamti jannanni ishee akka ciisu akka lubbuun ishee maaramu kadhannaa taasistanii fi kuni waan guddaa tokko jechuudha rabbillee ni jaalata malee har'a suuraa ishee yookaan viidiyoo ishee asiifachi ooftanii issay baga duute issay akkas jechuun kun tasuma jechuudha tasuma waan ilma namaatirraa hin eeggamne jechuudha maaliif anillee nama isheenillee nama akka nama tokkooti jechuudha
ta'ika caarraan namaa garaagara waaqayyo qabeetii jiru dabarsee kennee jira osoo waaqan taane kana seexana wanta seexanni keessa seenedha malee namni kamiyyuu jechuudha ganama ba'ee galgala akkatti galu ofii isaatii hin beeku jechuudha kan beeku rabbii kanaaf ammas rabbii jannata shaaqaniisu waaqayyo nabsee shaamaaru akka kanatti hin ta'inaa dhaloonni dhufu wanta isin irraa baratu wanta namaaf barumsa ta'a jettanii yaaddan tokko gaafa dubbattan tilmaamaa dubbadha maaliif waan namaaf barumsa ta'u malee waan laphee namaa cabsu jettanii miidiyaa irra hin bayinaa yoo akka kiyyaa jechuudha dhugaan isin hin jedha viidiyoodhuma kana dalaguu guyyaa 2 moo 3 dura wanti kun kan ta'e miti inuman dhageeffadha garuu gurra koo na dadhabee keessi kunatti dhagaame amma miidiyaa bane bakka essay warra jedhu jechuudha gaafa nargee keessi ko dhugaa maaliif akka ta'e beeku dhiiga koo na danfa jechuudha jedhamuun qabu wanti akkanaa jechuudha tasuma jedhamuu hin qabu rabbi isaallee dandeettii isaaf haa kennu maaliif ishee wayya isiniin jedheera akkuma jalqaba dubbadhe ishee lubbuun duute jirtu wayya kansaa kana mannaa jechuudha isaallee rabbiin waan godheef akka waan kana keessa isa galchetti rabbi dandeettii isaa kennu isinillee obboloota ko dhugaan isiniin jedha walirraa baradhaa isiniin jechuun wanti kun akkam ta'eetu nurraa hafa gara fuulduraatti tooyyuu lammata akka wanti kun hin dhagaamne yookaas wanta akkanaa kun akka nu gadduudha hin baane maal goonetti waan akka kanaa kana ofirraa dhaabuu dandeenya jedhaati kanarratti wal gorfadhaa malee nama du'etti harka rukuttaniitiyyuu essay hin jedhinaa isiniin jedha akka gama kootti waan natti dhagaame dubbachuu dhufe dhugaa baay'ee tokko waan natti dhagaameef hin dubbachuu dhufe keessumattuu warri viidiyoo ishee sifachuuftanii akkas dubbattan warri suuraa ishee sifachuuftanii akkasitti dubbattan kana booda osoo suuraa illee sifachuuf hubattanii viidiyoo illee sifachuuf hubattanii waaqayyo sanirra jaalata maaliif yoo dhugumaatti nama taataniitu yoo rabbitti kan amantan ta'e jechuudha kanaaf waan akka kanaa nurraan eegamu waan akka kanaa kana dhaabaa du'a namaa hin gammadina eenyumtuyyuu guyyaa du'u hin beeku kanaafiyyuu waan akkanaa kan nurraa hafuun isiniin jedha ammanuma waan natti dhagaame dubbachuuf han dhufe naaf kalchaa yoon balleesse isiniin jechuudha waan keessa kootti natti dhagaame waan hin dubbadheef jechuudha kanaaf naaf kalchaa isiniin jedha egaa obboloota koo walaa gorfannoon isiniin jedha